Nageenyi fi jaalalli waaqayyoo iddoo fi kallattii jirtan isiniif haa baay'atu. Jaalatamtoota fi kabajamtoota maatii Sinqeetuu akkam jirtan fayyaa keessanii ani jira galanni waaqayyoof haa ta'u. Fayyaadhaan isiniin jedha. Keekii kan akkamittan hojjedhe wajjin hojjenna. ሰላም እግዚአብሔር ይብዛላችሁ ውድ የስንቄ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ቤተሰቦች ባላያችሁበት እግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ ብያለሁ። እንግዲህ እግዚአብሔር የተመሰገነውን ዩቲዩብ ተቀብሎኛል ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ዛሬ ኮንግራቹሌሽንስ ጸዲ ሲንቄቱ ብያለሁ በራሴ ማለት ነው። ሲንቄቱ ብዬ ይሄው እዚህ ጋር ሞክራለሁ ማለት ነው። ይሄን ኬክ በቤታችን ለልደት ሲሆን ፕሮግራም ሲኖረን የራሳችን ነገር ከውጭ ከምንገዛ በቤት እንዴት እንደምንሰራ አብረን እንሰራለን ነው። እዚህ ጋር ኮንግራቹሌሽንስ ሲንቄቱ ይላል። asitti akkamitti akka hojjenne keekii kana wajjin hojjennan isin jedha. Kireemii akkamittan akka hojjedhe kanammoo akkamittan akka irratti barreesse lotoosii kana waan mana keessanii qabdaniin jechuudha. Irratti isin galchine dhiifama isa kanaan jechuudha. Waan mana keessaa qabdanii fayyadamtanii kana irratti barreessuu dandeessanii kun bareedee irratti barraa'ee jira. Kan akkamitti akka hojjenne wajjin hojjennan aduuka bu'aan isin jedha. Kun keekii baay'ee bareedaadha. Alaaluu dandeessanii kireemii gizendi kun hojjedhu mucayyoo warraa dhufte naarkaa balleessite malee isin jedha. Kun akka feetanti dizaayinii feetan kalarii feetan barree hojjechuu dandeessanii kanaafuu na duuka bu'aa abran insaraalle. Asitti wantoota keekii kootiif na barbaachisan qopheeffadheera. Isa keessaa hanqulaala sadiin qopheessa. Hanqulaala sadii aannan burcuqqoo tokkoo fi kun juusii burtukaana jechuudha. Burtukaana juusiidha. Sukkaara viniiliyaan an qaba jechuudha. Akkamitti akka hojjedhu wajjin hordofaa wajjin hojjennan isiniin jedha. Keekii baay'ee gaariidha. Yeroo gabaabaa keessatti midhatiidhaaf wantoota qophii adda addaatiif kan hojjennu jechuudha. Daakuu qabadheeraa asitti daakuu nan qaba. Daakuu burcuqqoo aanni kana isa lama jechuudha. Kanaaf asitti burcuqqoo keenyatti cabsine hojjenna. እና ለኬክ የሚያስፈልጉ ነገሮች ግብአቶችን እየቃርባለሁ። 3 እንቁላል ነው ያለኝ። 3 እንቁላል ሰብራለሁ። ሰብሬ ፍሪጅ ውስጥ ነው የምከተው። 4 ማረግ ትችላላችሁ፣ ችግር የለውም። አሁን ሊጥሩ እንደንደሰነ እንቁላል ቤቱ አካባቢነት የተፈየደው እንደንደሰነ ለፎቶ ቆንጆ ዘይት፣ ስኳር፣ ዘይት ኦሬንጅ ጁስ ተጠቅመን ማለት ነው። አሁን ቪኒሊያ ትንሽ ደበረታ ስኳር አቆፊ ትንሽ በርዳት ይችላል እንደንደሰነ አዳዶ ከነፈተ ቤቱ ከነፈየደው ወርት ጋይኔ ስኳር አቆፊ ደበላ እንደገና ደግሞ ዘይት ይፈማል። አናም ኮለነቂ ከነማን ትታ ዘይት ይጣ አጋ ተጂቴ ሳይ ተፈየደው እንደንደሰነ ወጥቶ ከነፈተ ትታ هذه داخل الفرن فيدنا أنا وقفت الداينة بس يعني ما تقدر فيدنا إلى ما تقدر ما ثم ترى شرايين مجمع أنا قاعد في ركبتي حاجة اللي كانت في أنا رتنا للتدرج في أنا نقول نقول يروحون يسوقوا داخل بكم كان أنا قلت بقول ماكينة كان سجلي أكاسي جلسة سجلي ድምጽ እንዳይገባ ነው። እሱን ካዘጋጀ በኋላ አንድ የሾርባ ማንካ ሾርባ ኛተሙ ማንካ ተቆልቶ አሁን ቴክስታው ዳኩት ይንግስቴ ቆጴሴ ቱሬ ማንካ ተቆልቶ ፈየደማ ማንካ ተቆልቶ ፈየደማ ቦደማ ፊልም ካወለ ከማና ከሰን ካፕ እንደዚህ ወረቀት ከሰደስ ሲፈንስ እንጀራው አንተ ኮንትሮዳን ካን ፈየደማ ካና ወለነንጋ አሁን እዚህ ጋር ጣፍን ቀይራለሁ። ያው ስቲል ማንጠቃቀምኩት ማለት ነው። እንደዚህ መጥቻለሁ ማለት ነው። በእጅ ማሽን ካላችሁ በስንት ታደርጋላችሁ? ማሽን ያልካውቃላችሁ ሰራው ሁሉ እንደዚህ ነው። ኦሮ ማሽን ከነገን ቀባትን ታካከኛ ካለ ወጥቶ እንደሚያደርጉ ይሮ ባይ ገረብያ ሆቴል ማሽን ወሲብኔ ደኑ የጨራ ማሽን ያርገቱት ገሮ ቀባነ ተከደን እንደኛ ዋንተ ይፈኩን ቀሩ ያለሰን ነገር ታካከኛ ዋሽን ልትችል እንደሚችል ዳሁ የጥቄስ እግሮ በለው ተቆጥና ወዳቱ አከናያ ዋንተ ብላሽ ነው አንድ አይደለም ውጤቱን እኔ የምጨምረው ማለት ነው። ቀስዬ እንዲያደርኩ እያዳረስኩበት ነው።
ስንት ሙቀት እያለ እንዳል ቦሊንግ እንዳል ተለይቼ አሰራንጌራ ጥቁር ፉርደት ዋንቴ አናን ወጣት ተደበለ ከቶ ሊንገኝ ያስመጣቻ ደማ ዋንቴ አመገራ መሻኪያን ገረገልቻ አንደ ኡማና ፋና ትራንስ እንጂ kana ta'eera keekii bareedaa ta'a yaada mutabarashee soojuma ilaalan waan ta'eedha amma gara oovnii keessa dabarsa ani oovnii keessa kana qopheesse jechuudha garuu meeshaan koo xiqqaachuun oolu hin beekne daakuu inni zayitii jala isaa dibeera waan ta'eef zayitii dibeera sitti ta'ee yaada zayitii dibeera keessa Sumba isi karena bagaimana kita dapat sehingga itu apa jalan jalan kami ni ini sekedar suara mana nak kamu nak kopi kata kopi ni kopi sandal dhibba fi sajjata marramu dhugni ko baay'ee adda waan ta'e sarra godhee tamarra godheera amma አሁን እዚህ ጋር ክሬም ልሰራ ነው ማለት ነው። ክሬም እንዴት እንደምሰራ ላሳያችሁ በቀላል ማለት ነው። ቤት ውስጥ ባለ ነው ወንተ ማና ኬሰ ጅሩን ክሬም ያከምታ ኮጅን አንቡርጭቆ ከነ ተኮ አናን ክሬም ወዲቹላ ከነ በደምብ ትጥልቁና ሰላም ወፈየደሙ በርባን ወድቆ ላማፊ ይሰከላላማ ወድቆ ተኮ ተአና አንቡርጭቆ ተኮ dhadhaa gabataa kan jedhamu የቅቤ ገበታ መስራት እንችላለን ግን ኢሳ አመካራ ከና ከራጋው waan mana keessa qabu ክሬሚ ኬኪ ክሬም ከራ ወይዳን ጀቹ dandeenye jechuudha ani mukara kana karaagawa ወጥቆ kan tokko fayyadameera ወጥቆ kan tokko fayyadame isa dimu green tea tokko fayyadame jechuudha isa kana tokko fayyadama jara kana maashini kan badam bittiruku jechuudha handi maashini kani maashini harkaati kan tokko fayyadama jara kana badam bittirukute Uddise freezerii keessa galchaa freezerii keessa galchaa inni qorre immoo kireemii kiyya akkamittan akka hojjedhu wajjin hojjenna. Isa kana qopheessira jechuudha. Kana maashinii harkaatiin jechuudha. Kana deemsaa kana badambiitti rukunne jechuudha. Kana badambiitti rukunne fageenya nuuf guddatee fageenya wal qabatutti badambiitti rukunne jechuudha. Baay'ee sa'aatii barbaada. Isa kana rukunna kanan barbaadnu ta'e immoo biraa irraa hojjechuu hin dandeessina. Qibee gabataa kan jedhamu immoo dhadhaa hojjechuu hin dandeenya kireemii isaa jechuudha. Kanumti jiru kunumti lamaan qofni mana keessa jiraatu kan qofaan immoo kireemii akkamitti bareechinee akka hojjennu keekii manatti lidatiidhaaf qophii adda addaatiif ofumaa keenya mana keessatti waan gabaabadhaaf hojjechuu hin dandeenya jechuudha. Kanaafuu akka maashinii sagaleen jalaa seennee fi badambiitti rukutee keekiin kee kun as geera laalee jira jechuudha. Sana bira homuun hin jiru. Akkatti jechuudha. Akkata isaa ta'e madaamiin kun bira jirti sanii fi dhiifama isin gaafadha. Kan ga'ee jira. Homaa ofirraan qabu jechuudha. Akka xurrii ilaaluu dandeenya. Laalee kana jiru mul'ata jechuudha. እዚህ ጋር ደርሰዋል። እንግዲህ ኬክ በቅቷል። ምርጥ ነው ወጥቶልኛል ማለት ነው። ይሄንን ክሬሙን እንዴት እንደምንቀባ እንዴት እንደምናሳምር ደግሞ አብረን እንሰራለን። አሁን መዳም ስላለች ትንሽ ቆይቼ እመጣለሁ ማለት ነው። እስከዛ ከኔ ጋር ነው። keekiin koo as geera jechuudha. Akkatti baasee asitti mul'ata. Kunuunsi keekiin koo kan akkana lama hojjettanii walirratti darabuu hin dandeessan amma kireemitti daballa. keekii ይኸው እዚህ ጋር ደርሷል። በሚያምር ሆኖ ነው የወጣልኝ ማለት ነው። ይሄ እንዲሆንልኛል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ኬክ ጋግራችሁ ሁለቱን አንድ ላይ መደረግ ትችላላችሁ። እኔ ግን አንዱን ብቻ ስለፈለኩኝ ቆርጠዋለሁ ማለት ነው። ይሄንን ቆርጬ አወጣዋለሁ። ቆርጬ አውጥቼ ክሬሙን ቀባዋለሁ። አሳያችሁ መሰለኝ እጄ በሳይዝ ቆርጬ ታያችኋል ብዬ ተስፋ አለኝ።
ما كريم كوسنجيرا جلسة دبي يعني وجه ورا وجرعين قدام تتمر يجيبني كده إذا أقول إيه أقدر أقول إيه في الدم رياض بحر ما يجلس في التكمل وجه نقول كده ini karena misalnya ada sesuatu kan akan dari satu RT maka ini jalan khususnya sedikit kan jalan khususnya yung waktu kamera pertama kena fakata wan sila kena fakata kamera brand sila kan sinujud kamera tadi kata Zolat awara na nishin kamera video waraabama dirqaabdee fakkaata dhiifamani sun gaafatna kanaafuu yoo keekuma kiyya kan biroo xiqqeessan addaan muree jechuudha isa addaan muree kibeen kiyya akka argattu hojjedhee isa babbareechuun booda waa feene irratti hojjechuu dandeenya jechuudha dizaayinii feene godhuu dandeenya argatti booyeen booda ini baris ini katergol isini dingin boda krem karada dat no judan denya kulala raw judan denya kanan raw judan denya kara wa dam judan denya judan krem kenya dekat itu gonen boda mana kita kamu boleh tidak dengan juga karena ada dekat barisannya lama ini sama sekali walau berdagang udah desa nih kepikiran rezeki dan desa nih ini mau nanti kerasa rekun kalau nanti kesan bisa orang di sebutannya desain itu terbaru dan desain itu serang daerah nah desain badal itu kamu kalau itu sudah beli dia kan itu udah kafe kan kawam mana kalau itu udah desain kalau itu aja ini karena juga itu case kalau di kiri kan itu daerah kalau bisa kat di kiri kan kalau di kanan itu pak kira juga enak kat kacara karena mau mana bisa kuasa mau kawan itu orang kata masanya sih artikan orang kan argam minta aja juga karena isi murid juga argam ini kasih saja amma kaman dari itu suatu jadi jalan itu itu kemudian suatu እንግዲህ አሁን ኮንግራሌሽን ብለን እየጻፍኩበት ነው እየተተራመርኩበት ነው ማለት ነው። ግን አበላሸችብኝ ልጅቷ ማለት ነው። መጣ በጣም አስቸገረችኝ። ስልኬ ሁሉ ውስጥ ገባ። በቃ ስልኬም ጣማ
Naasiin geejjiran isiniin jedha xiqqoo shikkireemni na jalaa qal'ate waan ta'eef asirratti kun asiin geera maqaa kee akkasitti babarreesse akka feetetti hojjechuu dandeessan waraqata bichaadhaan jechuudha oduutos waraqata qofaan fayyadame kanaafuu akkatti barreessuu dandeessan akka feetanitti kunooti garuu kireem wanni baddaaraa dikoreeshinii baddaaraa badambitti nu hojjennu. Annaa heewa asirraan ga'ee jira jaalattan jedhee yaada viidiyoo biraatiin hanga itti deemtu nagaannaa tura. ነገኝ በከጅርተን ስኒፋ ባየቱ ሰላማችሁ ይብዛልኝ ብያለሁ። ይሄን ያው ልጅቷን የተበላሸችብኝ እየተጫወተችበት ማለት ነው። የልጅቷ የቤት ስልክ ሁሉ ወደቀበት እና ይሄ ነው ማለት ነው እና